Itoophiyaa bakka adda addaatti keessumaa naannoo buufata konkolaataa hiriira dheeraa arguun waan barame. Torbanoota muraasa darban garuu hammaate jedhu konkolaachistoonni. BBC'n magaalota kibba Itoophiyaa kanneen akka Arbaa Minch, Sooddoo, Diilaa fi Hawaasaatti argamuun akka taajabeetti taanaan fageenya konkolaattonni boba'aa argachuuf hiriiran baay'ee dheeraadha. Duruu hanqinni jira erga waraanni Iraan jalqabe immoo hammaate jedhu kanneen BBC'n dubbise. BBC'n magaalota kibba Itoophiyaatti argaman muraasatti haala jiru qaamaan argamee taajabeera. Sababa kanaan konkolaachistoonni yaaddoo seenaniiru. Hiriirrees guyyootaaf eegnes boba'aa argachuu dhabuu malla jechuun yaaddoo isaanii BBC'tti himaniiru. በፊትም በተወሰነ ደረጃ አለ ግን hanqinni boba'aa duruu jira. Torban lama duraa jalqabee garuu hammaataa dhufeera. Keessumaa waraana US Israa'eliif Iraan jalqabame jedhame booddee immoo haalichi hammaataa dhufeera. Hiriirree jirra. Guyyaa lama sadii bulaa jirra. Ani fakkeenyaaf har'uma qofan bule kan guyyaa lama sadii bulan garuu jiru ni dhufa odeeffannoo jedhuun abdanneeti. Buufata boba'aa hunda yoo deemte boba'aan jiraates jiraachuu baates konkolaataa toora galee agarta. Dursa argachuuf jedhee yoo dhufes yoo dhufuu baates jedhee konkolaataan achi bula. Ani kaleessan hiriira seenee har'a boba'aan ni dhufa odeeffannoon jedhu jira boru nagaa jedhee yaada garuu mirkana miti. ግን እርግጠኛ አይደለሁ እርግጠኛ አይደለሁ ሙዝ ተሸክሜ ነው የመጣሁት እዚህ Muuzii fe'een Arbaa Mincii hawaasaa dhufe. Ergan hiriiree dhaabbachuu eegalee yoo xiqqaate guyyaa arfaffaa kootiin. Wixata Arbaa Mincii dhufee qixxatana sitti buuse. Hanga ammaa hawaasaatti hiriirarran jira. Jalqabanii dhufaa hiriiraan nuun jedhanii hiriirree tootaalii jennaan achi dhaqnee hiriire. Yeroo dhufe garuu beenziniidhaa jedhanne. የተባበሩት ቦባን dhufe jennaan naannofnee dhufne hiriiree hanga yoonaa eegaan jira tootaalitti guyyaa tokko asitti guyyaa sadiin ture osoon as taa'u maallaqan fede fixuutti ga'eera osoo dur ta'e silaa torbanitti guyyaa sadii gara hawaasanan dhufa hanga ammaa as taa'een jira amma dhiibbaan nutti cimeera ijoollees nan qaba maatiin qaba waan hunduu nu rakkiseera boba'aan ni dhufaa jedhu malee nama abbaa buufata boba'aas osoo gaafatte ga'eera as jiraa jedha namni mirkana sitti mun jiru. ይሄ ደርሷል እዚህ ቦታ ነው ብሎ እርግጠኛ ሆኖ አያወራም። Dhimma hanqina boba'aa konkolaachistoonni kaasan irratti BBC'n aangawoota hin dubbifne. Haa ta'u malee walitti bu'iinsa gidduu galabaatti adeemaa jiru wal qabatee biyyoota yaaddoo keessa bu'uu danda'an keessaa tokko Itoophiyaadha. Sababni isaa immoo boba'aa gara caaluu biyyoota gidduu galabaatii waan galchituufi. Dhimma kanarratti ministiroonni akkasumas immoo kantiibonni magaalota garaa garaa ummataaf ergaa dhaamaa turan. Imala fageenya gabaabaa namuu miilaan akka deemu boba'aa jiru immoo qusannaadhaan akka fayyadaman ergaa dabarsaa turan. Boba'aa biyya keessa jiru keessumaa dursi geejiba tajaajila ummataa fi dhaabbilee nageenyaaf akka kennamu ibsameera. Kana dura ministeerri muummee Abiy Ahmad rakkoon dhiyeessii boba'aa hanga furamutti namuu boba'aa qabu qusannaadhaan akka fayyadamu ummataaf ergaa dhaamaniiru. Rakkoon boba'aa garuu rakkoo Itoophiyaa qofa miti. Biyyoota addunyaa baay'ee yaachiseera. Waraanni gidduu galabaatti adeemaa jiru akka furamu qaamoleen garaa garaa qooda bahataa jiru. Hamma rakkoon sun furamutti garuu rakkoon boba'aa akka itti fufu eegama.